Gaasni faata hordoftoota kiyya. Oy an kan jedhu garuu jireenyi kun gara kamitti deemaa jira? Hin hir'isaa jennaan hir'isuu miti ittuu dabalaa bula. Begeetaasum oy maal jechuudha? Amma dhugaasiniin jedha qamadii kana bituu deemeen jechuudha. Mulluu gulbaanii jedhamu. Mulluu affeeluuf jechuudha. Mulluu affeeluu fi qamadii fi baaqelaa kana bituun deema. Qamadiin kana jechuudhaan akkana birciqoodhaan gurgurama. Birciqoon tokko birri 25 jedha. By the way waa'ee kana dubbachuun mitan kan hin dhufe. Birciqoo tokko jechuudha duratti birciqoodhaan bitama miti biyya keenyatti jechuudha. Birciqoodhaanis hin gurgurama. Kiiloodhaan garuu gurguruu didan. Sababni isaa maaliif seetan kiiloodhaan gurguraa jennaan kiiloodhaan jennaan kun taffagameera, tumameera, bishaan zafamee taffagameera, ulfaatina hin qabu. Kiiloo baay'ee itti naqxa malee ulfaatina hin qabu. Sababii kanaaf birciqoodhaan gurguru. An garuu kan jedhu shunkurtii bituuf yeroo hin jedhu shunkurtiin kiiloon tokko birri 45 naan jedhan. Good. Qoy namni akkamitti jiraata maqaa gooftaatiin shunkurtii kiiloo tokko birri 45 yeroo jedhamu sanuu har'a jechuun roobiidha. Hamma ayyaanatti meeqa gashu jettanii yaaddu? Kamisni jira kamisa jimaat qidaameen illee jira jechuudha. Maal jechuudha qoy dhugaa waaqa kiiloo tokko birri 45 jechuun namni tokko osoo kiiloo 10 bitate meeqa? Ere basmaa. Annatti dhugaa waaqa jireenyichi gara kamitti deemaara? Ol deemaara moo gadi deemaara jedheen ilaala. Yeroo hundumaa dabaluu hin dabala har'as hin dabala boris hin dabala iftaanis hin dabala boroolees hin daachis hin dabala. Begeetaas namni baay'een keessan amma fayyaan jiraannaan humaa miti jettu dhugumadha. Fayyaan akkuma jirutti ta'e wal madaalchisaan jiran. Fayyaan akkuma jiruttidha inni tuqamu. Isa waaqayyotu namaa kenna. Garuu isa namni ofiisaa hojjetee maallaqa isaatiin bitatu immoo yeroo hundumaa over yeroo rukutu dhugaa dubbachuudhaan waan nama dhiba baay'ee. Yeroo tokko miidiyaa irratti gadda kana arge dubartoota jechuudha. Dubartoota naannoo baadiyyaarra gaafii gaafatamu waa'ee qaala'insaa irratti jechuudha. Humaa tokko gabaana gadachuu hin dandeenyedhaan haadholiin sun lama sagalee isaanii eeggifadheen ture. Humaa tokko waa tokko bitachuu hin dandeenye gabaa yoo dhaqne sunis wuddii kunis wuddiidha jedhanii himatu dhugaa. Rabasuma. Mirirri waan nama godhu malee jiru. Biyya kana keessa jechuudha shunkurtii birri 45, timaatimii birri 35. Timaatimiin kun firee meeqadha? Firee 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xinnoo tokkoon 7. Firee 7dha. Birri 35 timaatimii. Ere mala nuun jedha mala. Bakka uyyaa keenya baabanne deemuma. Wayyaa baabanne deemu malee maaltu hafe am? Galii argamuuf baasii walgitaa hin jiru biyya kana keessatti. Erazim jennee fuula keenya saamunaadhaan dhiqannee irra dhufnu bakka waan marra kaasee fakkaata jireenya irra nuu qannasa bakka. Dii caljettanii laalina. Goongera barani. Isti ammatti yaada namni Finfinnee keessa jiraate namni mana kiraayii meeqa kaffalee qallaba meeqa baasee asbeezaa isaa meeqa baasee waciisaa tiraanspoortii isaa meeqa baasee meeqa ta'a miindaan isaa ittanii tilmaamtu. Itti yaada think maammee think moo think over think of think jedhe. Think of think ogootan argachuu dandeessu. Yookuma isin jedhe namni tokko gaa hojii yoo hojjetu hojjetaa mootummaa ta'e baay'inaan namni hojjetaa mootummaa ta'e jiraata. Mana kiraayii meeqa kaffalaa?
xiqqeesseen qabaa fi 3,000 hanga 4,000 ishee xiqqoo dhagaa ishee xiqqoo jechuudha guguddaan isa jira jechuudha ishee xiqqoo ishiin qabee fi 3,000 hanga 4,000 kaffala qallaba isa 6 tinkoof ting godha zayitii sana zayitii birkuma tokkoo fi 100 saal ta'uu danda'a isa itti reegaa fi wantoota ቁሳቁስ ምናምን አስቤዛ jedhamanii walitti qabanii shunkurtii adii qibaaxiree minixirse misira shiroo ምናምን warri jedhaman kanatti walitti dimir godha idaa isaanitti deddeebi transportii isaa yaada taaksii jechuudha guyyaa imbaha ingala ምናምን taaksiidhaan deema kaffalee deema tola miti mee namni kun wayyaan bitatamuun isa saamunaa tokko ittiin dhugaasiniin jedha saamunaan tokko jechuudha kan namoonni yeroo baay'ee filatanii iskaay saamunaa tokkoon shi birrii 37 bakka kana booda daaraatti miiccachuu andoodeessa jedhamu miiccachuu kan sinin qalla dubar fayyoo maa boossaa edaagaa sinu beektu maaliif hin boo jireenya yeroo kana qaala maaliif hin boo maaliif boostaa jedhaga galateeffadhu jedha inni kan biraati waaqayyoon nan galateeffadha nagaa guutuu naa kennuu isaati garuu qaala'insi inni kun nama laallata waan ta'eef mootummaa laallata waan ta'eef mootummaa nu qannasaa jechaan jira gaaffii nutti waddadeera jechaan jira jireenyi nutti ulfaatee jechaan jira qaala'insa dadhabnee jechaan jira you know understand kana sinin jedha hordoftoota kiyya ugaan sinin jedha isheen kun illee birrii 60 bitamte argitani 60 gimmaasha amma nama tokko to birrii 1,000 kennitani 1,000 baay'ee isinitti fakkaachuu danda'a dhugaa sheemi nama qabsiisa biyya kana keessa birrii 1,000 to nama tokko kennitani baay'ee isinitti fakkaachuu danda'a osoo furatanii gabaa deemanii garuu waa isaan bitatan peestaalii gurraacha tokkoon taatuuf 1,000 jechuudha so jireenyi oluma maaliif deema kana booda gadi nuufaa deebi'u bakka gadi deebisa mataa keenya irra gadi buusa akkamitti jireenyi mataa keenya irra kaa'ama akkamitti jireenyi ol nutti baati jireenya akkatti jiraannuuf malee akka nutti jiraattu miti bara irra deemnee gadi qabnee nyaannee dhugnee fataanee akka jiraannu biyya lafaarra kan dhufu garuu jireenyi didii asirra dhubaatee asirra na baadhaa ushururuu jedha na sossobaa itti jireenyi hin danda'amu bu'ii mataa keenya irra galabatame sirra deemnee si nyaannee si dhugnee si taasofnee malee giifti akkanatti nun asfaraarratu akkanatti nun doorsistu ora basmaam kana maaluma hordoftoota kiyya du'aa nu godha xolooti nu godha araara nuuf haa godhu waaqayyo biyya keenya ta'a araaramu nu ta'a araaramu malee haala kana bulee kee ol deema taanaan namni of dadhabaa deemaa jechuudha serious isin garuu qalladdu bakka namni of dadhabaa deema akkamitti ho'ettan galiinni argatu baasii inni baasu yoo waliin madaalu ta'e yerootti overii itti dhufa taanaan herreegni of dadhaba bakka otoon jaallatiin of dadhaba dhugaa waaqa sirriitti itti yaadaasti ji'a kana ishi jedhee of danda'e ji'a dhuftummaa ammas negatiiva way ofirraa qaba taanaan liqii jechuudha ammas ji'a isa dhuftu too liqii sana gashi ammas negatiivni isarratti ta'a taanaan namni sun of dadhabee jechuudha bakka jiraachuu dadhabee jechuudha biyya keessa waan hojjetuun of jiraachisuu dadhabee jechuudha because of this qaala'insa maqaa kana ofirraa balleessuu nurraa balleessuu qabduun jedhe nurraa hir'isuu qabdu jireenya wuddii ta'e kana hordoftoota kiyya kana sinin jedha mulluu garuu yoon affeelu sinin waama inshaallah mulluun affeela jechuudha mulluu gulbaanii affeeluu fida qamadiin jira baaqelaanis jira fataa godhee nan affeela jaalalli jiraannaan immoo maankaan tokko immoo bishaan nama gaadhan ishee wal sossoban dubbittiidhaan sheedhaan si waameera baga immoo jala bultii
yaadannoo gooftaa keenya Yesus Kristos du'aa ka'uusaa ittiin isin ga'e isin jedha. I love you so much. Thank you. Bye bye.